Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Muddee 18 bara 2015 harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Qophii keenya sagalee qeerroo irraa kallattiin Oromiyaa irraa isiniif dabarsinu kan har'aa eegalleerra. Fincila diddaa gabrummaa warraaqsi biyyoolessaa guutuu Oromiyaa wayyaaneetti hafuura kutaa jira. Baay'inni agaazii Oromiyaa irratti ergamu walan kaakee uwwisa Oromiyaa bal'oo guutuu dadhabee wayyaanota irratti raajiin dhufaa jira. Milishoonni booji'amanii humna warraaqsa uummataatti koolii galaa jiru. Kana gubbaatiin sabootiin akka Amaaraa fincila diddaa gabrummaa uummata Oromootti makamaniiru. Deeggarsa gaaffii qeerroo barattoota Oromoo fi qonnaan bulaan Oromoo kaase gaaffii mirgaati jechuun kunoo sa'aa amma oduu kana isiniif dhiyeessinutti illee yuunivarsiitii Kiiloo keessatti barattootiin Amaaraa ilmaan Oromootti makamuun hiriira guddaa gaggeessaa jiru. Jaalladhiiftuu galmoo bal'ina oduu oolmaa warraaqsa biyyaalessa Oromoo bakkoota garaagaraa nu dhaqqaban isiniif dhiyeessiti. Akkasumas jaalli ayyaanee kaayyoo qaanqeen warraaqsaa akka itti fufu dhaamsa qeerroo gabaabaa jechuun qabsoo karaa nagaa yookaan non-violent biyya keessatti jabeessanii akkamitti akka itti fufan kan qajeelchu naamusootaa fi tarsiimoo kan nu agarsiisu qabatteetti. Wal duraa boodaan isiniif dhiyeessina. An Hariiroo Jorgooti amma gara oduuttan isin dabarsa. Fincilli diddaa garbummaa wareegama qaalii baasullee injifannoo gurguddaan argamaa jirti. Oromoon ka'e mirga kee falmadhu, diina kee dura dhaabbadhu, biyya kee falmadhu, barumsa barachuun dhiiga dhangala'e irra tarkaanfataa jirta jechuun waraqaaleen yuunivarsiitii Jimmaa keessatti bittinfamee buleera. Akkasuma magaalaa Baatuutti muddee 16 fi 17 bakka gabaatti dargaggootnii fi uummanni walitti dhufuudhaan Finfinneen kan keenya, Buraayyuun kan keenya, Sabbataan kan keenya, Oromiyaan gurgurru kunneen laannu biyya keenya jechuun kora bittinneessaa wayyaanee ari'uun achi dhabamsiisan. Aanaa Booseet walancitii mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti barattootni fi dargaggootni magaalaa keessa jiraatan walitti dhufuudhaan dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa jiru. Kun yeroo ammaa kan gaggeeffamaa jirudha. Hanga ammaatti namootni 43 ol magaalaa walancitiitti qabamanii jiru. Shawaa lixaa onaa daandiitti torban tokkoof fincilli hin dhaabbanne adeemaa jira. Eda halkan keessaa uummanni daandii Finfinnee irraa gara Wallaggaa geessu cufuudhaan dhaadannoon halkan guutuu hanga ammaatti itti fufee jira. Sirna wayyaaneen feenu jechuunis waajjiraalee mootummaa wayyaanee dhabamsiisanii jiru. Konkolaataa wayyaanee lamas hojiin ala taasifamee jira. Aanaa Ejeree magaalaa Addis Alam keessatti diddaan qabsiifamee jira. Daandiiwwan adda addaas cufamanii jiru. Haleellaan uummataan jabaateera. Wallagga lixaa Muddee 16 2015 fincilli diddaa garbummaa magaalaa Najjootti ka'een humni wayyaanee uummata irratti dhukaasa baneen namni tokko du'ee ture. Har'as haalli kun jabaatee kan itti fufe yommuu ta'u hanga ammaatti magaalaa Najjoorraa namni lubbuudhaan kan wareegaman 4 guuteera. Sabboontota kutatoo leencota Oromoo magaalichaan rasaasni osoo itti dhuka'uu itti fiiguun poolisoota wayyaanee irratti haleellaa taasisanii jiru. Isaan keessaa namni 3 yoo madaa'u tokko du'eera. Ganjiitti uummanni fincila diddaa garbummaa isaa itti fufee akkuma jiru muddee 17 bara 2015 uummanni warshaa warqee irratti tarkaanfii fudhatuuf ka'een yeroof humni wayyaanee dura dhaabbatanii turaniin milkaa'uun hin danda'amne. Tarkaanfiin gama kanatti fudhatamu garuu itti fufa jechuun murteeffatanii jiru. Shawaa kibba lixaa aanaa iluu gandoota Gullallee Qalxuu Gooroo fi Andoota itti dargaggootni milishoota gandaa irraa hidhannoo kilaashii 3 hiikkatanii jiru. Uummannis gara lolaatti ba'uuf yeroo ammaan kana waamicha taasifataa jira. Horroo Guduruu Wallaggaatti yeroo ammaan kana magaalotaaf yuunivarsiitii Damee Shaambuutti fincilli qabatee jira. Akkasuma aanaa Guduruu magaalaa Ayyaleetti ammaan kana waraanni wayyaanee buufatee jira. Dargaggoonni fi uummannis cina deddeebi'uun bilisummaa Oromiyaa faarsaa jiru. Aanaa Jimmaa Raaree magaalaa Gooban keessatti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa daandii warshaa sukkaaraaf gara Finfinnee geessu cufanii jiru. Wallagga Bahaa aanaa Haannootti tarkaanfiin kaabinee wayyaanee irratti fudhatame jira. Qabeenya isaas halkan edaa hojiin ala taasifamee bule. Jimmaa Raareetti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa alaabaa Itoophiyaa buusuun gubanii jiru. Akkasuma konkolaataa poolisiin ittiin deemu hojiin ala taasifamee jira.
Ona diggaatti magaalaa Ifaa jedhamutti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa mormii isaanii daandii mukeenitti jigsuun daandii cufatuun dhageessanii jiru. Barattoota bittinneessuuf korri bittinneessaa wayyaanee tokko barattootaan rukutamee ilkaan isaa tokko osoo hin hafne hojiin ala taasifamee jira. Qellam Wallaggaa aanaa Daallee magaalaa Alamtafarii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa hanga qophaa'inaatti Laaloo Qilee magaalaa Amaaraa Kaanchii, Hutaaloo, Dabee, Wancii, Dagaroo, Dagamitti har'a daandiin hunduu cufamanii jiru. Haala kanaan Oromiyaa keessatti fincilli diddaa garbummaa hamaa wayyaanee kuffisuutti deemamaa jira. Fincila diddaa garbummaa amma sa'aatii kana ganama sa'a 2:00 irraa eegalee barattoonni fi uummanni godina addaa Oromiyaa sulultaa Laga Xaafoof Laga Daadhii hiriira mormii isaanii adeemsisaa jiru. Gaaffii uummanni dhiyeessaa jiru deebiin afaan qawwee ta'uun isaa diddaa keenyatti nuuf finiinsisa jechuun qeerroon dargaggootni Oromoo magaalaa sulultaa ganama kaleessaa qonnaan bulaa waliin daandii cufee hiriiree jira. Akkasuma Laga Xaafootti uummanni maatii isaa tokko osoo hin hambisne daandiitti bahee mormii isaa dhaadannoodhaan dhageessisaa jira. Humnoonni waraana wayyaanes ganama sulultaa fi Laga Xaafootti bobbaafamanii jiru. Naannawaan Finfinnee guutummaan guutuutti fincilatti hiriiruuf waamicha dabarsaa jira. Daandiiwwan guddaan gara Shawaa Kaabaa geessu cufamee jira. Wayyaanonni karaa darbaa dhabuun helikoophterootaan uummata irratti yoo bobba'an illee heddumminni Oromoo guutuu biyyattii irratti gara fincila diddaa garbummaa itti seeneef heddumminni helikoophitera isaan qabanii wal simuu didee rakkoo guddaarra bu'aniiru. Uummanni Oromoo walirraa hidhamnu jechuun bakka hundatti fincilicha dachaan dabalaa jira. Bakkoota hedduutti uummanni bulchiinsa wayyaanee diigee bulchiinsa mataa ofii tolfatee jira. Kun kanaan osoo jiru muddee 17 bara 2015 godina lixa shaggar aanaa Meettaa Roobiitti mootummaan wayyaanee labsii waraana dabarsuutti uummatni haalaan dheekkame. Uummatni Oromoo Meettaa Roobii 16,000 olitti tilmaamamu hiriira mormii dhageessisuuf bahe. Uummata karaa nagaa mirga isaaf falmu irratti waraana banuun kaleessa ganama Meettaa Roobiitti barsiisaan Oromoo Taaddasaa Tsaggaa'ee wareegame. Uummatni namootni hedduun kan ammaaf baay'inni isaanii adda baasuun hin danda'amne madaaniiru. Waraanni uummata irratti banames itti fufee jira. Muddee 17 bara 2015 godina lixa shaggar aanaa Midaaqanyeetti warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa jabaachuun itti fufe. Waraanni wayyaanee dhukaasa uummata irratti baneen milishaa gandaa maqaan isaa Guutuu Margaa kan jedhamu wareegamee jira. Milishoonni aanaa Midaaqanyii hundi mootummaa galuun hidhannoo isaanii waliin uummata waliin hiriiruun falmachuu murtii dabarfachuun hiriiratti makamanii. Warraaqsi uummataa kun qonnaan bultoota, hojjettoota mootummaa, milishoota gandaa fi dargaggoota barattoota Oromoo hundaan jabaatee itti fufe. Haalli kun kan isa yaaddesse mootummaa wayyaanee waraana humna raayyaa ittisa biyyaa fi agaazii gara Midaaqanyiitti hedduminaan guuraa jiraachuun ibsameera. Waraanni wayyaanee kunis dhukaasa uummata irratti banuun milishaa gandaa tokko ajjeesuun namoota hedduu madeessuun gabaafameera. Warraaqsi kana dura dhaabbachuuf guyyaa irraa mootummaa wayyaanee waraana ittisa biyyaa yookiinis makalaakiyaa fi humna agaazii guddaa konkolaataa 7tti fe'uun gara aanaa Midaaqanyiitti imaluun uummata nagaan mirga isaaf falmachaa jiru irratti dhukaasa waraanaa banuun milishaa gandaa abbaa maatii 10 ajjeesan. Dhukaasa waraana guddaa bananiin guutummaa aanaa Midaaqanyii jeeqaa oolaniiru. Namootni madaan hedduu ta'anis ammaaf maqaan kan adda hin baafamne ta'uun ibsamee jira. Milishaan gandaa wareegame kunis obbo Guutuu Margaa milishaa ganda Soolee Keenjoo kan jedhamu ta'uu maddeen mirkaneessaniiru. Daandiin konkolaataa bakkoota hedduutti cufamee jira. Muddee 17 bara 2015 godina kibba lixa shaggar aanaa Dawoo gandoota baadiyaa kan akka Boombii, Musguree fi Daalacha keessatti mormiin uummataa itti fufee jira. Uummatni gamtaan xurumbaa yookiin malakata afuufee sirbaa yaa'aa halkan edaa 17 2015 hidhataa gandaa tokko osoo bira hin dabarre qawwee irraa guurrachaa bule. Qaamni mootummaas poolisoonni sodaatanii callisaniiru. Agaaziin waan walanqate fakkaata hanga ammaa irra hin dhaqqabne. Hidhattoonni erga humni mootummaa laafee nu dhaqqabuu didee jedhanii lubbuu isaanii sodaaf jecha mormii tokko malee hidhannoo isaanii hiikkatanii kennaa jiru.
Muddee 17 bara 2015 warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa fincila diddaa garbummaa jabaachuun itti fufee godina Wallagga Bahaa Waamaa Agalootti warraaqsi daran jabaachuun itti fufee guyyaa har'aa aanaa Waamaa Agalootti warraaqsi finiinaa jira. Uummatni baadiyyaaf magaalaa hin hafne hunduu bahee falmachuu irratti argama. Godina Lixa Shaggar aanaa Iluu Galaan magaalaa Ijaajjii keessatti warraaqsi guyyoota 3 itti fufiinsaan gaggeeffamaa jira. Magaalaan Ijaajjii dirree waraanaatti jijjiiramee jira. Aanaa Midaaqanyiitti warraaqsi uummataan jabaachuun hojjettoonni mootummaa hundi hojii dhaabanii milishoonni gandaa uummata waliin hiriiruu mootummaa wayyaanee ganuun uummatni hidhannoo isaanii waliin harka kennatan. Mootummaa wayyaanee har'a humna waraana isaa guddaa konkolaataa 7 fe'uun gara aanaa Midaaqanyiitti geessaa utuu jiru daandii konkolaataa Leenca irraan jallate Midaaqanyii geessu bakka goda Abbaa Caalaa jedhamuun beekamutti uummatni riqicha kutuun waraanni wayyaanee karaa darbee Midaaqanyii seenu dhabuun rakkachaa jira. Aanaa Calliyaa magaalaa Geedoof Baabbicha humna loltuu wayyaanee Makalaakiyaa jedhamuun beekamuun qabamtee ganama kana kaayyoon waraanni wayyaanee Midaaqanyiitti geeffamaa jiruuf hidhattoota gandaaf poolisoota meeshaa hiikkachiisuuf waan ta'eef hidhattootni gandaaf poolisootni of eeggannoo akka godhaniif haala akkaan ulfaatu kana keessatti meeshaa akka hin hiikkatne dhaamsi darbee fi qophiitti jiru. Muddee 17 bara 2015 godina Lixa Shaggar aanaa Meettaa Roobiitti mootummaa wayyaanee EPRDF TPLF uummata Oromoo irratti waraana bane. Humna waraanaa konkolaataa 30 ol kan ta'u gara Meettaatti kan geessee jiru wayyaaneen yakka duguugiinsa sanyii raawwachuu itti fufe. Uummatni Oromoo waraanni manatti ittisuu kan isa hin dandeenye guyyaa har'aa Meettaa Roobii keessatti uummata 16,000tti tilmaamamutu daandii konkolaataa cufuun warraaqsa biyyaalessaa Oromiyaa fincila diddaa garbummaa itti fufee hiriiree jira. Bifuma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa magaalaa Kiiramuuf Giddaa ayyaanaattis diddaan jabaateera. Yuunivarsiitii Jimmaattis hamma gaaffiin keenya deebii argatutti fincila diddaa garbummaa itti fufa jedhanii ejjennoon gaaffii abbaa biyyummaa finiinsaniiru. Yuunivarsiitii Finfinnee keessa waraanni wayyaanee shamarran 2 doormii dubartootaa keessa seenanii halkan kaleessaa sa'a 4 AM irratti fincila diddaa garbummaa qindeessaa jirtu jechuun ukkaamsanii bakka hin beekamnetti geessuun isaanii barameera. Shamarran kunis Loomituu Waaqbulchoo barattuu dipaartimentii Literature and Journalism waggaa 3ffaa kan taate Hiruut Tulee dipaartimentii injiinaringii waggaa 1ffaa guyyaa dheengaddaas akkasumas dokteerota 4f barattoota meediisinii nama 3 akkasumatti ukkaamsanii achi buuteen isaanii hanga ammaa akka hin argamne dipaartimentii injiinaringii waggaa 1ffaa yoo ta'an guyyaa dheengaddaas akkasuma dokteerota 4f barattoota meediisinii nama 3 akkasumatti ukkaamsanii achi buuteen isaanii hanga ammaa akka hin argamne ni beekama. Oduu amme har'a muddee 18 bara 2015 godina Wallaggaa irraa aanaa Sibuu Siree magaalaa Ciingi keessatti hiriirri uummataa gaggeessamaa jira. Wallagga Bahaa aanaa Waayyuu Tuqaa magaalaa Guutee keessatti poolisiin dhalootaan aanichuma facaasee ta'e barattoota ajjeesee harka wayyaaneetti dheessee jira. Har'a muddee 18 bara 2015 godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu Yuunivarsiitii Kolleejii Haayiskuulii lamaan teeknikaaf ogummaa Kolleejii saayinsii fayyaaf mana barumsaa Soor keessatti fincilli diddaa garbummaa itti fufee ooleera. Oduun keenya irraa kanuma qophiilee waliin turtii gaarii. Qaamqeen warraaqsaa akka itti fufuuf dhaamsa qeerroo gabaabaa qabsoo karaa nagaan yookaan non-violent biyya keessaa jabeessanii itti fufuu. Hunda caalaatti ijaaramuu. Daandilee mootummaan itti fayyadamu bakka hedduutti cufanii ofirraa ittisuu. Inni kun jabaatee itti fufuu qaba. Keessumaa akka mootummaan kun Finfinnee keessatti kallattii hundaanuu hin baane gochuun ni danda'ama. Erga daandii cufanii booda bakka danda'ametti hiriira nagaa ba'uu, nyaata lagachuu fi raawwii isaa viidiyoo kaameeraan waraabanii miidiyaatti erguu. Walleelee warraaqsaa hanga ammaatti ba'an weellisuu. Haaraas baasuu waraabanii miidiyaatti erguu. Barattoonni mana barnootaa dhaabuun fofa qaba jedheen yaada.
achuma deemanii mormii isaanii bifa adda addaatiin itti fufuu wayya. Manneen yookaan dhaabbattoota nagadaa biizines mootummichaa fi jaladeemtota isaa lagachuu, fakkeenyaaf Salaam Baas, bakka barbaachisetti gabaa lagachuu, qotee bulaan akka oomisha isaa diinatti hin gurgurre uummanni keenya magaalaa keessaa akka hin gaaga'amne fala itti godhu. Hanga danda'ametti sabootaa fi sablammiin keessa jiraatan mirga isaanii eegu, akka diinni dhimma itti hin baane gorsuu, akka uummanni Oromoo isaanirraa rakkoo hin qabne itti himanii abdii itti horuu, miseensota OPDO hanga danda'ametti ofitti qabu, abdii kennuu fi Oromoota raayyaa humna ittisaa, poolisii fi kan kana fakkaatan keessa jiran qaama warraaqsaa kanaa gochuuf yaaduu fi kan kana fakkaatan kan dhafe itti dabala. Qeerroon tooftaa naannoo isaaniitti mijataa ta'e uumanii kireetiif ta'anii akka hojiirra oolchan gorsuu yookaan qajeelchuu, qabsoo hidhannoo ofirraa ittisuu, biyya keessatti jabeessanii itti fufuu, hanga danda'ametti waboon akka of jabeessee yeroo karoorfatetti sochiisaa akka jabeessu, sabboontota fincila kana keessatti of saaxilanii fi taargeetii mootummichaa ta'an qaama waboo ta'uu fedhii argisiisaniif haala mijeessuu, uummanni fincila kana keessatti ifatti hirmaachaa ture hanga waraanni wayyaanee mana dhufee funaantee hidhaatti geessitutti eegurraa of gurmeessee akka ofirraa faccisu qajeelfama kennuufi. Hidhataa gandaa fi jaladeemtota diinaa hidhannoo hiiksisanii uummata nagaan qabsoo godhaa jirutti akka makaman gaaffii cunqurfamaaf qaama ta'an gochuu, jaladeemtota diinaa fi kanneen diinatti karaa agarsiisaniif adeemanii nama qabsiisan yeroo duraaf akeekkachiisuu, qabeenyaa fi nagada mootummaaf aangaa'ota mootummaan fayyadamuu dhaabuu, qeerroon tooftaa naannoo isaaniitti mijataa ta'e uumanii kireetiif akka hojiirra oolchan gorsuu, qeerroon tooftaa naannoo isaaniitti mijataa ta'e uumanii kireetiif ta'anii akka hojiirra oolchan gorsuu, qeerroo cinaa dhaabbachuu, qabsoo deeggarsa biyya alaa keessatti dalagamuu qabu, hiriira nagaa ba'uu qindeessuu, xalayaa barreessuu, mootummootatti, seenaaterootatti, duula sooshaal miidiyaan godhamaa jiru irratti hirmaachuu, feesbuuk, Twitter, Instagram, Paltalk, raadiyoo fi TV kan kana fakkaatan. Qabsoon kun miidiyaa addunyaa akka qaqqabu irratti jabaatanii hojjechuufaati. Sakona nyata kubena wada jiruna wakata maluma malini malyakine lata dubinoro moda kandabe formata maluma malini malyakine lata dubinoro moda kandabe formata. Sabako kesako nanyata gube onne kiya anaka gamata maliga malini akamini lata wayan saboromo kanabe fumata maliga malini akamini lata wayan saboromo be formata kannina fantoko dubbanno romonni hunde bi warana mejai latani malimi galatu kayama kisani akamwala jeftu ajajadina kesatu kangube enina bojisu yamuti angafni kutusu ajesu abavati boyan emman firfisa gafadu belmon
bafati boyan emman firfirsa kafadu elmon ergat rusa midamun sabako kesako nanyata kubelon nekia kia anagaga mata maliga malini akamini lata waen saba oromo kandabe furmata maliga malini akamini lata waen dachi oromo kandabe furmata Gobana fintolle orma ergamuni tutisa salpina sabafi ganuni isa sabakana velachu dinafi dini dina yomu metahawali fi dini dina yomu metahawali fi ibagabromani jirachu manna falmati hudud senan siyadata ibagabromani wajirachu manna falmati hudud senan siyadata yaqiro jabadu sihi abban haka yaqiro jabadu sihi abban haka oromo jabadu sihi abban haka oromo jabadu sihi abban haka turtiin waliin gootaniif ulfaadhaa sagantaa keenya kanarraa tanumaan golamne kan itti aanutti hanga wal agarruu nagayaan nuuf turaa injifannoo uummata oromoof gadaan gadaa bilisummaati.